kabajamtoota ummata Oromoo hawwanii fi manguddoon kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa addunyaa gubbatti argamtan haadha abbaa keenya nagayni rabbii bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu yeroon ji'u maqaa keessan kabajamaa ummata Oromoo ulfaataadhaani. Akkasumattis kabajamtoota babbareedota haadhatiyyaa dargaggoo fi shamarran ummata Oromoo kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa nagayni rabbii bakka jirtanitti isinaa dhaqqabu yeroon ji'u maqaa keessan ulfaataa ummata Oromootiin. Akkam jirtan fayyumaa arraan tana waaniin dubbadhu sin beeku akkaan itti dubbadhu sin beeku waaniin ja'u sin beeku akkaan jeettiin ja'a waaniin fedheen ja'a abbaan ja'uun hin ja'a. Kabajamaa mootummaa biyya Oromiyaa mana maree naannoo kabajamaa mootummaa federaalaa biyya Itoophiyaa otoo manan taragatiin otoo mana ofiin qulqulleessin ala ofii qulqulleessu yaaluun yookaan yaaduun ilaalcha maaliiti jaama. Otoo mana ofii hin qulqulleeffatin jalqaba kan hin gaafadhu mana mootummaa mana maree naannoo Oromiyaati. Otoo mana ofii hin qulqulleessin ala ofii qulqulleeffachuun kun maal jaama? Nuti ummanni Oromoo kun Itoophiyaawii jaamnamo Oromiyaawii jaamnamo Afrikaawii jaamnamo Alamaawii jaamna Alamaawii keessaa of dhabne Alamaawii taane Itoophiyaawii taane Itoophiyaawii keessaa of dhabne Afrikaawii taane Afrikaawii keessaa of dhabne Oromoo taane Oromoo ta'uu dadhabne jechuu keenya. Nuti kun akka namatti herrega namaa keessatti maaliif herregamuu dhabneedha? Akkamitti otuu mootummaan kabajamaan biyya Oromiyaa gurguddaan hayyuu gurguddaan kun waraanni gurguddaan kun jiruu sabni kun sablammii tokkoon yeroo haati teenya qalamtu yeroo abbaan keenya qalamu calliseetuma bara hedduu bara baay'ee taa'ee nutti ilaaluun kun maal jechuudha? Yeroo dhimma ummata keenyaa nuti dubbannu dhimma dhaaba siyaasaadhaa araara dubbattanii jechuu nama gartee dhimma ummata ofii sirreessee dhimma dhaaba araaraa dubbataa jechuudha. Maaliif kuni nuuf laalamuu dhabeedha? Amma yoo hin dandeenyu jettan Oromoon bakka isin buufatee Oromoon amma taala jettanii mootummaan kan Oromooti jenne amanne Itoophiyaa ummatti isa amanaa jennaan amanne nageetti isa amanaa jennaan ummanni Oromoo amane deebiin nuti harkanne haati teenya qalamuu Itoophiyaa ta'uudharraa nagee buusurraa wanni deebiin nuti arganne yoo jiraate bu'aan nuti arganne yoo jiraate abbaan keenya qalamuudha.
seera olaantummaa seera biyya Itoophiyaa kabajuu fi olaantummaa seera mootummaa Itoophiyaa kabajurraa wanni nuti arganne seerri nu kabajamuu dhabuudhaa fi seerri nu qaluudha. Wanni ol nu komachiisa tokkolleen hin jiru jechuu keenya. Erga isin Oromoorraa dhalattanii biyya bulchuu Oromoon hin danda'u jedhee faannoon fiinxaaleeyyee kan murteessu ta'e erga isiniifis kabajaa dhabe isin koottaa gara Awurooppaatii fi Ameerikaa warri bulchiinsa federaala Oromootis keessaa baha harka keessan fudhadhaa walitti dhiisaadha keessaa baha koottaa hoggansiyaas gara Ameerikaa baha ka federaalaatis nuufi isaan walitti gallakkisa nuufi Amaara walitti gallakkisa isin nu jidduudha baha abbaan moohate haa nyaatu biyya san isin baha nu jidduudha dubbii gabaabaadha isin nuufi isaan jidduudha baha Amaarri namummaa keenya jibba Amaarri eenyummaa keenya jibba Amaarri maal nurraa akka qabu kaleessa Salaale irratti Agari tullu fannise jechuu keenya. Haadha abbaa gabbaase. Laal. Darajjee tullu biyya gadi baasee biyya duratti Amaarri nama biraati miti. Akkuma miidiyaa irraa inni godhutu akkuma isin argitan kana. Akkuma inni godhutu kana. Akkuma miidiyaa irraa ummanni faltiin kun, ummanni kijibaan kun, ummanni afaaneen kun kan waa tokko dullisi hamma oduu isin geenye kun wanti kadhattuun funaantuun Oromiyaa keessatti ofi qabnee guddifne kun raammoo qaamni biqilche kun qaamni biqilche kun wanni hamma namaan geenye kun wanni kofoo uffachuu Oromoon barsiise kun kaleessa Darajjee tullu Agarii tullu fuula keenya duratti haadha abbaa keenya baasanii abbootii keenya fannisan jechuu keenya. Meesiniif hima. Isa haadha abbaa keenya harkaaf harma muranii calanqootti lafee bobeeysanii anooletti harka harma muran sun osoo isaaniif hin hanqatin deddeebi'uudhaan Wallagga irrattis haadha abbaa keenya gorra'anii jechuu bira darbanii ummanni kun mataa nama keenya mataa haadha abbaa keenya mukatti fannisanii akka alaabaa deemanii argitaniitti jechuu keenya. Argiyeetuma mootummaan biyya Oromiyaatis mootummaan biyya Itoophiyaatis nutti callisee jechuu mootummaan biyya Oromiyaa kan Oromoon dhaabbatan jiru mootummaan kasabaa sablamiti mootummaa addunyaati. Nuti garuu Itoophiyaa taane akka Itoophiyaatti hin kabajamne jechuu mootummaa Itoophiyaatiin. Oromoo taane akka Oromootti mootummaa Oromiyaatiin hin kabajamne. Dubbii gabaabaa. Hayyoonni keenyas hin kabajamne. Isinummaan kan mootummaa Oromiyaa irra jirus kan federaala jirus hin kabajamne jechuu keenya. Otoo kabajamtanii ummanni haadha abbaa keessan isin jalatti hin qalu jechuu keenya. Erga ummata kana daddabdan erga fincaan ummata kana dhuydan nuufi ummata kana walitti gadi lakkisa. Isin gallakkisaa bahaa deebifnee isin keenya aangoo keessan irratti isin deebifna. Gara Awurooppaa baha biyya kana walitti laayineeti wallaayinee wal dhabamsiifneeti sablammiidhaan daaraa wal goonee waliin jiraanne jechuu keenya. Yookaan nutu dhabama yookaan isantu dhabama jechuu keenya. Dubbii gabaabaa hatattamatti murtee kan litan kenna arraan tana taa'eeni faannoodhaa booyuun qaba kana hunda kan nu boochise isin kabajuudha. Maaltu hafe haati teenya nu duratti qalamnaan mee obbo Shimallis maaltu hafe mee harmeen keessan dura qalamnaan obbo Abiy mee harmeen keessan isin duratti qalamnaan abbaan keessan isin duratti qalamnaan akka namoo mee akka Itoophiyaa dhiisi akka Itoophiyaattis dhiisa akka Oromoottis dhiisa akka nama tokkotti akka uumama tokkotti haati ofii nama duratti qalamnaan
أبانو فينا مدرتي سبت كون كلامنان مال جامع مال جامع مال توافي جامع أكا أمنتي واقتيس مال جامع يو يسوس نانجت چبو المنا ما تفجج دبرسي اوف كني يو محمد نانجت تيسي محمد مرقا امتاتي جج لبو ساوريجي اتي محمد تيسي جتا امني محمد نكالما يسوس جتا الماني يسوس نكالمان مال جچودا اتي مال جچودا تيسي واقعيو نانجتا اممني واقعيو سبرت كلامه واقعيو جالچا امم واقعيو سبرت كلامه مرغسا دويسا مال واقعيو يامتا هاي امه محمد جچا امني محمد سبرت كلامه مال محمد جته يامتا اوسو حقا محمد كبجه فوريغمه فين كبجين محمد ياما جرتا osoo manni Yesus kalamu Yesus kam yamta Yesus kam wamta ati Yesus iso gajet Muhammad iso gajet jinni nama keessa wae jinni nama keessa basu wae shaytana nama keessa basu dubbata oto nama garte nama qalu nama keessa basin jinni fi shaytani ni ati waldaa keessatti nama keessa baaftu agaaninti nati nama keessa baaftu maliin nama nama nyaato so argitu agaaninti nama nyaanne agaaninti nama nduine maaliyati manfasi nama keessa baaftu manfasi namaatu dadhabne jirra ati o maali inni daawaan natti gootu osoo kun qalamu asi kam inni mirgina ma osoo sarbamu inni ati dubbattu kun inni ati amantu kun kam inni oto garte mirga nama uumama rabbiin kabachisiisi rabbitti amantaati maal jechuudha maal jechuudha kun waaqayyo ati yaamtu kun waaqni tokkichi ati yaamtu kun isa kami inni eenyu inni ati waaqni tokkichi inni yaamtu kun oto garte uumama waaqaa kana mirga isaan kabachisiisin mirga waaqayyoodha kabachisiisuu deemtaati mirgi waaqayyoo kabajamaadha maali ati amantiin kankee maali isin amantiin keessan maali isin namummaan keessan maali isin mootummaan keessan tana qofa ummata oromootti hima ummata addunyatti hima maal jechuudha isin nuti nama jaamna amantii qabna jaamna seexaanni waan nuti godhe kana godhe hin beeku seexaana kuman nagaru seexaanni haala isaa qalamtee callisee hin beeku maaltu hafe gadame isanudha hati teje goraamu achi maaltu hafe obbo Abiy maaltu hafe me maaltu hafe ilmi yeroo Wallagga irratti addi isaa rukutamu ni callifne Haacaaluu yeroo rukutamu ni callifne obbo Abdii Jabbaar yeroo fuula keenya duratti ilmaan isaa duratti qalame sakandii takkatti nuu galu ni callifne kayroo kumantama wareele ni callifne isin kabanye laal nagaya buusaa jettan isin kabanye isin hojjitum sine akkuma argitan kan callifne isin hojji jara kana kabanye jarri kun isin kabajuu dide olaantummaa seera Itoophiyaa kabajuu dide olaantummaa sabaa sablammii kabajuu dide jechuu keenya erga kanate ummanni kun quufee jira akka malee quufee jira nuufi isaa wali gallakkisaati barcuma saniis hin qabatan abbaan fedhe sabaa sablammiin tokkolleen hin qabatu numaa fi kaam isaan hojii nutti duule mee biyyuma quuftu isaan akkana quufan kana wali ilaallati nuufi isaan jidduudha karaa bana sakandii tokkotti guyyaa tokkotti operation goone isin garsiifna sablammiidhaan walitti baana wal dinqisiifannee walii teenya moohamnu gatteenya isaan jala bulle mee isin garsiifna quufa isaanii kana olaantummaa seeraatis quufa isaanii kana isin garsiifna nuti dubbii gabaabaadha obbo Shimallis raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaatis poolisiin Oromiyaatis yaa obboleeyyan kiyya Burundi goona lafa kana Burundi hay
ኦሮሞ ቀሉዳን አማሪ ቢሊሶማ ኦሮሞን አማራ ገብሮምሴ ብያ አማራ ሳሜ አማሮ ፍት መጣን ሰማለ ኦሮሞን ብያ አማራ ለኔ ሳምኔ ማል ያማሪ ወንኑ ራቀቡን ጎጃም ለኔ አማራ ጀብኔ ሞ ብየ ጎጃም ሳምኔ ኑት ሃይ አማሪ ብየ ነማ ሳሙፊ ብየ ነማ ረቲ ቀል ነመቀሉዳን ምርገ ሳፈልመታ ምርገ አማራ ኦሮሞ ቀሉዳን ከብሶን አማራ ኦሮሞ ቀሉዳን በራፊ በሮታን ከናን ከበጀማ አማሪ ኦሮሞ ወሬ ጉዳን አከሎኒት ሎጎ በርባዴ ለፈ አርከሙራ አርማሙራ ኦሮሞ ፈኒሳ ከናን ቢሊሶማ አረኩን እንጂሩጋ አማራ ፊጅንጃን ካምቤኑ ቀበዳ ገራ ሃለ ሰት ዲየቢያ ሰባ ሰብለሙማ ሳቲ ሲንበርባኑ በከት ጉቶ ኦሮሚያ ከይሳ ሃበብኒ ባፍነቹ ከኛ ሰከንዲ ተቆት መነ ሲረት ጉብነቹ ከኛ ኡመታ ከነን ጅቤ አናማ አከመለ ነው ኡመታ ከነ ጅቤ ጅራ ኡመኒ ኩን ነሙማ ነማ ጅባው መኒ ኩን ኡመኒ ኩን ኡመታ አደበ ሰራ ነሙማ ዳም በይኔ ኡመኒ ኩን ኡመታ ወላላ ነው ኡመኒ ኩን ኡመታ ከና ወላላ ከኡመታ አማራ አዱኛ ከነ ጉበት አርከን ቤቷል ኡመታ ባለጊ ኡመታ ሰራ ነማ ወጅት ጅራት ቱምበይኔ ኡመታ ዋቀም በይኔ ኡመታ አመኑ መለዋን ተአመኑ በይኔ ኡመታ ኢየሱስ በይኔ ኡመታ መሐመድ በይኔ ኡመታ ኢትዮጵያ ማን በይኔ አፍሪካ ማን በይኔ ኡመታ ማናማታ በይኔ ደመንኩን ኡመታ ወላላ በካራንጋ ወላላ ሲት ኡመታ ጎስቶ ኮመታ ኛታ መለዋቶ ኮም በይኔ ደኩን ኡመታ ዋኛቱ በይኔ ኩን ኡመታ በያይነት ኛቱ ከነ ኡመታ ከና ተካድኛ ከነ ጉበረት ኡመታ ወላላ ከና ኡመታ አከና ተካረብ ነገር ሲሰም ቤኳን ኡመታ ወፍቱልቱ kijiba ኡመታ ከና አርኬም ቤኳን ኡመታ ከና አርጌም ቤኳን ኡመታ ባለጌ ከና አርኬም ቤኳን ተካ ማሊ ኡማን ያከና አዱኛ ከና ጉባር ኡማን ከና ጎሳ ኡመታ ከና በዳ አዱኛ ከና ጉባን ጅሩ ነምኒ ሃዳ ፊ ቃሌ አች ማልቱ ጅራ ማለ ኩነማ ማል ነምኒ ሃዳ ፊ ቃሉ ማል ነማ ዮ ከነ ከበላለ ይፈተኒ ነሙማንሳ አከሰብለ ሙማሰት ዮ ከነ ባለጌ ሀቶኒ መቃሳቲን ፋኖ ጃሜ ጃረተ ከይኒ ባየተ ቢያላ ከና ትጉሩ ቦነ ደገይሳ ኑቲ አባው ዳም ወቦ ፎርስስ ደገይፈድ አም ወቦ ፎርስስ ደገይፈድ ፋኖ ፊ ሃዳ ሳቲ ፊ ሃዳ ፋኖን ቤኩ ነደገይሳ ሸኚ ሳቲን ጀለትኛዳ አም ወቦ ፎርስስ ሲካ ኢስንከባጁ ዳፊ አም ወቦ ፎርስስ ደገይፈድ ማሊኩን ሃይ ማል ጆሮ በርባድ ኡመተ ሙስሊማ ጎንደር ረት ጉየ ተቆት ቶርባታ መቀቀለ የቹዳ ወሎ ደቄ ወሎ ከሰት ዋን ኡመኒ ኩንደለ ጎርኪተሊ ይተጀቹከ አቡላን ሲራኑ ገባሰሉ ቀቀን ኑማጀሊፍ አቢ ከበጀ ጨልሴ ኡመኒ ኦሮሞ ሞቱማ ቢየ ኦሮሚያ ከበጀ ጨልሴ አመኑ ገመሞ ኑንገምኒ ኢሰከሚ አራሪ ዳባ ነጥያሶ ይቷቲ ወይ ዳባ አራራና ዱበታ ነመ ሚርገ ኡመታ ከበጀሜፉ አራረ ዱበታ ወይ አባው ዱበታ ወይ ዳቦ ሊተራርሱ ከነኑ ዲቤ ኑቲ ማል ኑገልቻ ወይ ዳባ ቲቪ ማል ከናሜ ኑቲ ረኮን ከኛም ከነቱ በር ቀወይ ለቺሴ በር ኢትዮጵያ ሚርገ ከኘኑ ከበጁ ለብናን በር ኢትዮጵያ በር ነሙማ ከኘኑ ከበጁ ለብናን
namummaa keenya qawweedhaan nu mulqinaan qawwee guurrannee daggalatti yaane malee seera kabajuu yookaan qawween furmaata jenneetii miti. Nageetti amanne bara meeqa jaalalatti amanne hay laalme mee obbo Shimallis koo laalme mee Abiyyi koo laalme raayyaa kabiraati waan biraan jiru mee mootummaan mana marii naannoo biyya Oromiyaa laali caffeen kun laali harmee keessi biratti qalanii baarku jirtaame viidiyoo mee laalme kabiyya federaala Itoophiyaa kun mee laalme paarlaamaan biyya Itoophiyaa kun laalme muummicha irraa jalqabi viidiyoo kana laalme biyya addunyaa kanarra ni jira kun mee laalme dokumentii meeqa lafaa qabna ummanni kun waan nurratti raawwate mee nuu laalme menu laalme furmaata akka biyya Itoophiyaa tokkotti akka saba sablammii tokkotti nuti mootummaa Itoophiyaa irraa kan qabnu moo nuti dhiigatti dhangalaafne biyya kana nagaa goona jennee isin hojii deemaa jirra moo jirru Itoophiyaa jaarree saba sablammii kana nagaa goone deemaa jirra moo jirru maal amaaratti balleessine aada keenya qalabbaleen kiyya maal balleessine yoo angawata umne gaafa kan Jawaar fuudhe qeensiidhaan itti bahee akkas dubbate Ameerikaa kanarratti shukutii hunda baafate ummanni kun namummaa keenya jibbaa jechuudha. Abiyyi onjee Abiyyi dura kaa'e kunoo halkanii guyyaa Abiyyuma jee halkanii guyyaa miidiyaa kana gubbaa wannummaan isin faannooti jettuun kun hogguta kawaa meeqa dubbatti ummanni kun. Qeensi hundaan baate ya Oromoo egaa Allah jette waa meeqa dubbatti jechuu keenya akka amantii siittis ummanni kun. Afaaniin Iyesuus hin jetti. Takkaa Iyesuus baaleegee kanaati miti abbaan kiyya Iyesuus mirga dhala namaatiif wareega lubbuu laata. Samii jiraatii dhufuuf ta'a. Iyesuus kam baaleegeen kun Iyesuus kam yaamtinatti. Baaleegeen kun ilmaan Iyesuus fixaal Iyesuus kam yaamti kun. Iyesuus kam beektisi walii galatti. Maaraamii kam beektisi. Maaraamii kan beeti kun ilmaan maaraamii fixa maaraamii kan beeti kun kan beeti namaa beetu ofuun beetu tun amantii maal amantii miti sila mataskaana san keessaa gurra qabee si gagguurachi keessaa charchi keessaa gurra qabee gagguura daldaltuu maqaa waaqaa kana otuu Iyesuus beete kees guddinaa tumsaa fanniftii kun kiyyibduun kun onusmoo sabbaa gammachiis fanniftii maal akka mootummaan keenya barbaadutti kitaaba qulqulluu nuu jijjiiri jette kun otuma amma beete otuma amma ditti amante nama deemtee nama qaqqaltii kun haadha qaqqaltii kun maali kun maali isuma kana gubbaan qeensiidhaa fi wantaan gayyaatee kun waa hunda amantii ni daldalti siyaasaan ni daldalti maali ummanni gosa akka kanaa sheeyxaanan jaamtu seexanni sadarkaa kanan geenye kun waan jaamtuun qabdu kana walitti guurree gartee qushaasha waan taateef ibiddatti qabsiifnaati mootummaan Oromiyaatii fi federaalaa naayattu kun ummata qushaasha kanaa fi nu jidduudhaa ba'e ummata kanan jibbine mafaa ummata kana dura bay nu jiddu bay ana baza aseetin jira machaayetin jira dhugaa salaale kabajamaa karrayyuu kasgooti
waan nuti baaddanne nu laalame. Nuti amma eega isinis mootummaa Oromooti jaanii isin kabajuu didan. Isinis mootummaa Oromooti jaanii kuno yegaallaa mangisti jaanii halkanii guyyaa miidiyaa kana gubbarraa durriyyee bobbaaftee hoggaa feete achi keeysaa waan kilaash qawwee rukutuun beeyne tokko faannoo jettee ol qaqqabaa አባሲ ከዱኤን ገርተ ከንገለ ቤተ ኤክራንን ፋርፈታሙ ሺት ሚልልክ ሺት ኃይለ ሥላሴ ሺት አፄ ቴዎድሮስ ፋክ ሚልልክ ሺት ኤኙን ዱዋን ኩን ዱዋን ሲነት አና ፈየት ያምትኩ ዱዋይ ሲት የቸፈያክ የወሬድ ሺት ሚልልክ ኤኙን ያደዋንሱን ሺት አደዋ ኤኙን osoo fayyaan Oromoon kabajamin du'aan siin irratti kabajame siidaan siin irratti kabajamaan maali kun eenyu isa eega isinis kabajuu didan eega olaantummaa seeraatis kabajuu didan isinii miti matuma isaaniitu kabajuu didanii jechuudha. Itoophiyauma baanan afaaniin Itoophiyaa jaamii kun jarri kun የኢትዮጵያ የማሪዮ እናት ሀገሬ ጃሚቲ ኢትዮጵያ እናት ሀገሬ ሳሰን ዮ ሀደትያ ሀደ ኦሮሞቲን ቀሌ እናት ኦሮሚያ ዳዮ ቀሌ አኒስ እናት ኢትዮጵያ ሰኒን ቀላጋ ዱቢ ገባባድ እናት ኦሮሚያ የቀቀለ እናት ኢትዮጵያንስ ቀላሙ ቀብዲ ዱቢ ገባባዳ እናት ኦሮሚያን ቀላማ እናት ኢትዮጵያን ጅራቾቹን ቆሎ ወያ አዳሳኒ ውፈዱ አናዲሩማ ኮቲን ጀቹን ቀሮ ኦሮሞቲን ደሚ ወያ ዱበርቲ አማራ ውፈዱ ኑን ጀቹን አካ ኢሳኒቲ መነ ቡና ቤቲ ከይሰቲ ደማቲ ሰገጋላ ኑን ጀቹን ሸኝ ሰገጋሉ ማንዳላቴ ከን ሸኝ ሰገጋሉ ማንዳላቴ ከን ሸኝ ሰገጋሉ ማንዳላተን ጀቲን እንጂዳን ኢልማን ሰገጋላቲ ኩን ኩና ኡመታ ቤቲ ኩን